عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاة كيسة أنا جزر الحمد لله وجزرت سنجرة الرنيات باي كلا في kan baay'ee mi'aawatu kunis harkisa kakubsiiftuu isa akka barbaachisu mozzarellachis keerichis kiiri kan jennu kan jechuudha daabboo fi aanan jechuudha as keessaa aanantu jira sirriitti mul'atudha yaada aananii yamma isa kan akkanatti fuunee aanan keessa gadi kennaa jechuudha aanan keessa kennee gana kan jedheen booddee haala kanaan aanan keessaa yaasna xiqqoo isaa haphatuuf haala kanaan haphatee geggeesseen booddee jibanii kana rakkuun haala kanaan jibnee eegaran booddee akkanaan maraa jechuudha akkanaan mareen booddee akkana cufna boote kan haala kanaan bareedachuuf kanatti gabaabaa xaafii isaa akka jimnee keessa yaan cufuu qabna inni iyyuu aanan keessa waan jireef rakkoon qabu walitti qabata ayyaama akkuma argaa jirtan kanatti hundi isaatii wal fakkaatee dhumatee jira dhugaa baay'ee salphaadha yeroo illee namatti fudhatu na baay'ee mi'aa maatii baay'ee waan hin qabne immoo iyyuu hagana mara baay'istanii hojjechuu hin qabdanii akkuma fedha keessan hojjettaa naannoo maatii baay'ee waan barbaadeef achi boodan xabbasni akka zayitii keessa xabbasna jechuudha zayitii akkuma isaa dhibsiif ga'umsi gootanii homaa rakkoon qabu eegama gaalatiin booda keessaa baasna akkaan eega xabbasna eegama gaalatii boodan baasna jechuudha dafaa seenii keessa isaa riga gargachuu qabdanii maaliif iyyuu isin jalaa jibni keessaa yaa'uu baay'ee irra ture xiqquma magaalachuu qaba yoo bilchaata waan ta'eef kubzaanillee daabboochillee jechuudha baay'ee bidara tursiisuun barbaachisu bifti isaa akka magaalateen keessaa baasnaa jechuudha hayyama halluu argaatan kanaan kanas dhumatee jira akka ajjeeffamee isaanii irratti qopheessuu jechaadha kaasee jechuudha dhugaa baay'ee tokko mi'aa baay'ee bareedaadha keessi isaa immoo ilaaluu yoo barbaadan akkanatti jibni isaatu keessa jira jechuudha waan biraa hin qabu jibna keessa goone bakka baay'ee mi'aadha keessi isaa illee dhugaa waan biraan qaba bakka keessa akkuma saanduwichaatittidha baay'ee mi'aa qursiif baay'ee bareeda achi booda yoo barbaadan kacha bisa jedhamu kan tomaatoo soos irratti gootanii yoo hin barbaanne illee rakkoo hin qabu inni ani waanuma salchin jaalladhuuf yoo achi booda gubbaa isaatitti waan barbaadan irratti goggoosu akkanatti akka bareedu jechuudha haala kanaan qophaa'ee jira dhugaa baay'ee bareeda akkasumas baay'ee mi'aaya as biratti illee kana qopheeffadheetiin jira nyaata qopheesse kana fakkaataa inshaallah yeroo biraa nyaata biraatiin naga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh